waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Barattootaa fi hordoftoota meetii chaanaan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyo isinis bira nagaa keessan taatanii egaa nagaa kiyyatti aansuudhaanii warra reefu gara meetii chaanaatti haa dhuftan weelkaam baga nagaan dhuftanii warra immoo turtan baga nagaan turtan isiniin jechaati har'a qabadhe kanan isiniif dhiyaadhe waan tokkodha jechuudha. Isa dura garuu hangammaatti jaalattanii meetii chaanaal filannoo keessan godhattanii na hordofaa kan jirtan viidiyoon gadhiisu laayik gochuudhaan akkasumas sheer walii gochuudhaan waliif dabarsaa kan jirtan yaada keessanii na qodaa kan jirtanii hunduma keessaniin iyyuu baay'ee galatoomaa eebbifamaa ammallee na bukkee dhaabachuun keessanii itti fufuu isinin jechuun barbaada. Ija kana hundumaa fi waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee galatoomaa isinin jedha. Kana taasisuudhaan egaa har'a qabadhe kan isiniif dhiyaadhe wanta mata duree kiyyarraan harda jechuudha. Innis waa'ee hiriyaa irratti dubbachuu barbaada jechuudha. Hiriyaan gosa baay'ee jira. Waa'ee hiriyaa gosa tokko qofaatti dubbachuu barbaada jechuudha. Innis egaa baay'een keenya gola hormaa keessa jira jechuudha. Egaa gola hormaa jechuun akkuma mana hidhaatii waan bilbila qabnuu fi hiriyoota keenya wajjiniinis waa wal arginuuf malee kanaan dura jedheen ture jechuudha. Kanaaf egaa namni mana hidhaa keessa jiru immoo yaada baay'eedhaan qabamuu danda'a, yaaddoo garaa garaatiin qabamuu danda'a. Bakka sammuusaa waan itti boqotu barbaada garuu waan itti boqotu argachuu dhiisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf egaa bakka kanatti jechuudha hiriyaa sammuun ofiitti boqotu hiriyaa dhugaa hiriyaa keessa ofii argachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Garuu immoo argachuun immoo carroomuudha jechuudha. Waanuma argachuun ulfaatu kana keessatti hiriyaa dhugaa fi hiriyaa gaarii argachuun carroomuudha jechuudha. Warra carrooman keessaa ani ishii tokkodha jechuudha. Kanaafan isinii qooduu barbaade jechuudha. Egaa ani hiriyootas obbolootas biyyi Oromaa kuni baay'ee naa kenna jechuudha. Egaa obboloota baay'ees hiriyoota baay'ees waaqayyo naaf kennira jechuudha. Egaa maqaa keessanii tokko lama jedhee waamuudhaaf hin danda'u. Tarii nagumaanaan maqaa dhayeetan immoo isinirraa fadhee maanan dagatti naan gettanii akkumattu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa garuu isaan keessaa jechuudha hiriyootas baay'een qaba isiniin jedhee obbolootas baay'een qaba. Kanaaf nama lama qofan dubbachuu barbaada jechuudha. Kanaaf warri kaan immoo na of galchaa gaasaniin jedha. Isaan keessaa gaa hiriyaa dhugaa fi hiriyaa gaarii hiriyaa keessa ofii tokko argachuun bara ulfaatu keessatti ani immoo nama lama argadhe jechuudha. Haa ta'u garuu sadaffaan isinii jira kan sadaffaa keessan galchuu amma jechuudha. Haa ta'u garuu isaan lamaan keessaa wal dursoo jechuudha. Tokkoffaa sadarkaa qabu jechuudha. Akkuma jalqabaa fi dhuma jechuudha. Kana jechuun egaa kanan jalqaba argadhee fi kan itti aansee argadhee kanaan wal dursoo jechuudha. Kanaaf haa ta'u garuu egaa kana keessatti egaa hiriyoota kiyya kana lamaaniin waan wal dhoksinuu hin qabnu waan dhoksan hin qabanii waan hundumaa waliin mari'achuudhaan bakka gaaf tokkollee sammuun kiyya biizina ta'ee hin beeku jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa isinis mana Oromaa keessatti hiriyaa garaa fi hiriyaa dhugaa nama waan hundumaa gadda keessatti gammachuu keessanis wajjin mari'attan qabaachuun carroomuudha. Kanaaf hiriyaa gaarii kan icciitii keessan waan hundumaayyuu wajjin mari'attan qabaadhaa yoos jabaattanii karaa barii yoo argin deebi'ee dhiyyuusaa argitu jechuudha. Maaliif sammuun keessanii gaa waan itti yaaduun qabu firiidha jechuudha. Waan si yaaddessu hin jiru jechuudha. Hiriyoota keessa wajjin mari'attu waan ta'eef wanta nama tokko baay'ee miti nama tokko qabaadha. Lama ani nan carrooma jechuudha. Lama argachuu koo baay'ee galateeffadha. Kanaaf nama tokko nama waan hundumaa wajjin mari'attan qabaachuun isin barbaachisaa. Inni kun akka ergaatti jechuudha. Maaliif baay'ee ulfaata jechuudha. Hiriyaa qabaachuu dhabuun inni ulfaata jechuudha. Hiriyaa garaa ofii qabaachuu dhabuun jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa hiriyoota kana lamaaniin waan hunduma bakka daawwitiidhuma jechuudha. Amma gaaf viidiyoo dubbadhu of argaan jira miti. Of argaan jira wanta badee wanta gaarii ta'e hunduma sanatti mul'achaa jira jechuudha. Hiriyaa jechuun akkuma kana daawwiti jechuudha. Keessatti kan of ilaaltu jechuudha.
kanaaf egaa kallattii hundumaan egaa waan baay'eedha jechuudha garuu wanta baay'ee ture guyyaa tokko isaanuma wajjiniin taa'eetan isaan gidduu taa'anii sinitti haasaa jechuudha. Har'a garuu mataa ishee qofaan sinitti hima malee gadi fageenyaan dubbachuun barbaadu gabaabumatti garuu hiriyaa garaa keessanii hiriyaa icciitii keessa wajjin mari'attan nama tokko qabaadha. Amanamaa fi isheen akkasiniif amanamtutti jechuudha. Kanan isin jajjabeessuu barbaada. Warri qabdan immoo hin carroomtan jechuudha. Kanaaf kana maaliif dubbatti har'a jechuu dandeessu? Egaa isheen hangafaa jechuudha. Na jalaa galte biyya jechuudha. Biyya gaafa isheen na jalaa galtu bakka baay'ee dhuma tokko na jibbisiise jechuudha. Baay'ee tokko natti dhagahame baay'ee ni ibsu jechuudha. Kanaaf egaa baay'ee natti dhagahame ture yeroo sanatti. Haa ta'u garuu yommuu isheen na biraa galtutti jechuudha. Walaloo barreesseen ture jechuudha. Walaloo lamaan barreessee lama sana keessaa walaloo tokkoon isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Walaloo sanaan isinii dubbisaa jechuudha. Akkasuma ishii biyya galtee walaloo geggeessaan barreessee fi isheen biratti haftee immoo walaloo waamichaa ergaan barreessee fi narraa fagaatiin hidheetan jechuudha. Gabaabaa dalachan saayyuu. Kanaaf egaa isinis hiriyaa gaarii hiriyaa dhugaa qabaattanii walirratti ka'uu bakka wantoota garaagaraa wantoota nama fayyanne waanuma nama kofalchiisan qofaanii yeroo keessa miidiyaa gubbaatti dabarsu jalaa baatu. Ani jechuudha waan isaan qabuu fi dubbii isaan naqaru waan ta'eef jechuudha na gorsus waan ta'eef egaa of jajuu kiyyaaf otoo hin ta'in jechuudha. Waan tokko kan mana hojjedhutti waanuma nama gara biraa fayyada jedhee yaadu tokko hojjedha jechuudha. Egaa amma beekumsa kootti egaa waanan beeku wanti hin qoodu yoo xiqqaate nama tokko ni fayyada akka fayyadaa jirus immoo amanee fi abdadhiin hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf egaa kun hundumtuu waan isaan na duuba jiranii fi waan isaan na gorsaniif kun gaariidha kun gaarii miti waan naan jedhaniif jechuudha. Kanaaf egaa isaan lamaaniif walaloon qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf egaa isinis wanta biraa wanta walii goote wadhabdanillee walaloodhumallee walirratti shaakala walii barreessuu waan akkasiillee wal gubbaatti shaakaltuu sammuu keessanis firii ta'a. Kanaaf egaa ishiin asitti na biratti haftee yoo jiraatteeyyuu ishiin galte sun na biraa galuu ishiitii fi qaawunatti dhaga'ameera bakka ishiitti jechuudha. Kanaaf garuu hiriyaa qabaachuun baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Obbira dhabuunis immoo akkuma kana nama gaddisiisa. Haa ta'u garuu egaa anis amma ishee qaqqabuuf hin jira jechuudha. Waaqayyo jedhee guyyaa muraasa yeroo muraasa boodanis gara biyyaatti deebi'uuf hin jira. Kanaaf egaa wanta biyya jiru jechuudha. Waan laaluu barbaadan waan qabadhisanii dhiyaachuudhaafi danda'u jechuudha. Waan akkana biyyaati arguu barbaanna nutti agarsiisi waan jette yoo jiraate koomantii na barreessaa karaa keessaas naasosuu dandeessu jechuudha. Karaa WhatsApp baay'een keessan lakkoofsa qabdu waan ta'eef jechuudha. Karaa sanas koomantii irratti sote jechuudha. Karaa sana koottaatiin jechuun barbaada. Egaa isinis immoo waaqayyo isin gargaaree yemmuu itti nagaadhaan wanti hundumtuu isin guutee gara maatii keessanitti deebitanii waaqayyo isiniif haa fidu. Egaa walaloo kanarra isiniif dhiyeessee egaa isinis akka waa irraa barattaniif jechuudha. Egaa yemmuu itti hiriyaa garaa ofii ta'anii illee gargar immoo ba'anii larrabsan inni jira jechuudha. Ani firiyoonna kiyya inuma walittis buuna inuma walis arrabsina inuma walis lolla. Garuu isa jibbaa isa qeenyootu hin ta'in isuma jaalala jechuudha. Isuma jaalala malee wal lollee waliin hin oollu jechuudha. Wal gorsineetuma dhiisnee bira darbinaa jechuudha. Kanaafiyyuu akka sanatti malee gargar ba'anii walirraa fagaachuuni barummoo deebiin icciitii walii baasuuni inni kun gaarummaa hin qabdu jechuudha. Kanaaf egaa kallattumaamee walaloo kootiin isin dabarsaa turtiin keessan na waliin. Walaloo kootii waa'ee kee fi waa'ee koo jedha. Ayi akkam nagaa jirtaa nagaa galatasaa akkam tole walaa barrukaa laliseen jedhama. Maqaa bareedaa qabda lalisee. Maqaan koo Alamituu biyyi koo immoo Oromiyaa jeetu.
jennee yaada keenya wal jijjiirree anii fi ati lafa onaa irratti wal barree jalala inni obsaan nu gidduutti biqilee ji'aa fi waggoota waliin lakkoofsifnee waan baay'ees waliin dabarsinee muuxannoo jireenyaas waliin irree gaafa gammachuu waliin gammannee gaafa gaddaas waliin dabarsinee yeroo waa balleessinus wal gorsinee ulaa rakkinaa miiqa waliin darbinee bakka abbaa haadha obboleettii waliif buunee bakka hiriyaa waan hundayyuu waliif taanee maal kana qofaa lafeedhuma dugdaa waliif taanee eessaa kaaneet eessa geenyee as geenyee waa'een koo fi kee hedduun ajaa'ibe namni iyyuu ni beeka akka wal malee hin jiraanne eessaa kaaneet eessa geenyee as geenyee waa'een kee fi waa'een koo hedduun ajaa'ibe namni iyyuu ni beeka akka wal malee hin jiraanne namni iyyuu ni beeka akka wal malee hin jiraanne. wal beekuu irra hunda waliif beeknee waan hundayyuu yaadaan wal hubannee walii galtees orannee achi keessaa nagaa fi jaalala argannee jaalala keessaa immoo amala hin jijjiiramne hunda barannee haalli jiruuf jireenyaa ulfaatus walitti obsinee irrina keenya hundumaa waliif dhoksinee arri bormiti dhiisinii darbaa jennee wal gorsinee Feenus eekamnee karaatti wal deebifnee atii fi ani kan waliif waliin hin taane maaltu jira ree anii fi ati kan waliif hin taane maaltu jira ree waanuma afi anu tokko waan agarre gooftaaf haa galatu malee maal jenna ree jecha biraa waanuma hin jedhu dhabe lafa onaa irratti isa waliif nu kenne galatuma isaan jenna kaa daddaballee jecha biraa waanuma hin jedhu dhabe lafa onaa irratti isa waliif nu kenne galatuma isaan jenna kaa daddaballee galatuma isaan jenna kaa daddaballee. Garuu yaa biqiltuu koo giiftiin talamooti deemuuf qoqophoofti ati sabbataan akka mudhii koo jabeeffadhutti obsaaree yoossidha boollaanirraa dura miti amma garaan na raafameera bilbila koo cufeen siif hin bilbilu jedhee of ilaaluuf yaaleen sagalee kee malee xiree fi laaqannoo naaf nyaatamuu didee osuman taa'uu yaadni koos na badee giiftii koo yaalalisee akkamiin si obsuree osuman taa'uu yaadni koos na badee giiftii koo yaalalisee mee akkamiin si obsuree giiftii koo yaalalisee mee akkamiin si obsuree. Obsi furmaata akka ta'e hubadhe imimmaan koo dhanquu coccobsadhe yaa soosii koo kunoo si obsuu murteeffadhe daawwitii koo kanan keessatti of ilaalu karaan kee hundi siif haa qajeelu lafa yaada keetinis waaqni si haa ga'u kan milkaa'ina kee jibbu mataan lafa haa ilaalu lafa yaada keetinis waaqni si haa ga'u kan milkaa'ina kee jibbu mataan lafa haa ilaalu yoomiyyuu sin jaaladha umaas sin madaalu gorsituu koo hunda beektuu. Nagaadhaan naaf jiraadhu keessa koo jirta tasa sinirraanfadhu gorsituu koo hunda beektuu nagaan naaf jiraadhu keessa koo jirta tasa sinirraanfadhu kan si barreesse ani alamitu lalii koo iji nagaa walloo argitu ogeettii koo sabboontuu warra jaldu ati keessa kooti yoomuu sinirraanfadhu ogeettii koo sabboontuu warra jaldu ati keessa kooti yoomuu sinirraanfadhu. Lafa jiraattutti immoo nagaan naaf jiraadhu ayyaanni gooftaa koo siif haa baay'atu lafa jirtutti immoo nagaan naaf jiraadhu ayyaanni gooftaa koo siif haa baay'atu karaan kee hundumtuu milkaa'inaan haa guutu karaan kee hundumtuu milkaa'inaan haa guutu lafa ati deemtu nagaa fi gammachuun haa jiraatu ayyaanni waaqayyoo ammallee dabalee si wajjin haa jiraatu ayyaanni waaqayyoo ammallee dabalee si wajjin haa jiraatu. Nagaatti kaa yaa soosii koo nagaan naaf jiraadhu nagaatti kaa yaa soosii koo nagaan naa jiraadhu. Gorsituu koo yaada maatii akkam nagaa kennaaf jirtaati ani nagaa kooti galata rabbii arra dhaamsa tokkoon qabaate maaloo naaf hirkisi qalbii arra dhaamsa tokkoon qabaate maaloo naaf hirkisi qalbii jabduu koo yaa barsiiftuu saansii akkam nagaa naaf jirtaati maaloo meenarraan fagaatini bakka biqiltuu koo naaf bu'ii deddeebi'iitii na dudubbisi fuula kee ifaa sanaanis na ilaali akkanatti hin argamneef qaawwii fuula kee ifaa sanaanis na ilaali akkanatti hin argamneef qaawwii
gorsaa fi yaada keessatti hin qusatini feetus na barsiisi dameewwan saasi kan akka baayoloojii fi fiiziksii kan akka keemistirii ani immoo afaan oromoon barsiisa afaan ibsituu eenyummaa mallattoo keenya seeraa fi sirluga isaa baruunis dirqama keenya seeraa fi sirluga isaa baruunis dirqama keenya kasi barreesse barsiiftuu afaan oromooti narraa hin fagaatiniini dhaamsa kooti kasi barreesse barsiiftuu afaan oromooti narraa hin fagaatiniini dhaamsa kooti bakka biqiltuu konaaf bu'ii deddeebina dudubbisi gorsa keessatti hin qusatini kana ture ergaan koo qalbii kee waan naaf ergiftee dhaggeeffattee hojjira naaf oolchitu baay'ee si galateeffadhaa galatoomi hedduu sin jaaladha akkas si jaaladhus atuu gaarii gootee beekta akkas si jaaladhus atuu gaarii gootee beekta. Egaa walaloo koos asuma irratti goolaba amma yawwanaatti waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaa keessan naaf ta'a eebbifamaa turtiif yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.